Okay. Intal la ragattaa jechuun wayi. Intalti maal filata sun? Go. Siin kaasammaa sakkaa ta'etti olkay eenyu jikkitaata? Go. Miyaas deemu. Go. Miyaas asisinni suba. Osoo du'e Osoo du'e deebitu anis osoo du'e asisinni suba. Go. Miyaas. Olkay deemu kan taate. Kana gubbe. Rabbi si haa gubbe. Akka gubbeen affeersa kanatti gubee rabbi si haa affeeru. Yan gachiisne darbamtu rabbi darbe si haa darbu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi yarra usen salamta isinin gaafatini yaa idda bare. Maaltu yaa ina dabarsan niyootana gubeen affeelee sammuut yetana shirno gode arra wallahi tarraaduma akkatiin godha dhiiga siisii dhuguuf deema maaliif jannaan kalaas gubadde affeelamee dhugaa jirtu sunatti himuu didde nama kaanii fi kaan waliin na dhoohu jirtii wanta kanaa godhutti hin jirtu jechuudha. Wanta ka dhugaa jirtu natti himutti hin jirtu arraan tana ammoo kalaas waan jiru dhugatti nimsiisaan afaan tura. Kasii kun bakki nuti jirru kuni iddoo nuti jirru kun manaa miti bulukoonaadha mana duuba jechuudha. Bulkoona namni hin beekne jiru saniifuu achi keessa isin yeroo guyyaa kiroolooksii dhiidee akkanuma lallaafattee jirti kiroolooksii miti ganaan dhiiga siitu isii obaasu taasisii qalee jechuudha. Dhiiga isiitu isii obaasee foon siitu isii nyaachisuudha garuu ammoo akkuma isin laaltanii agartanii abdallaa itti jabaachaa deemu akkumaan isin hin jeesanii balloo mijoonnee fi kalas bilbilisaatis buuri deerraan tanalleedha. Saniifuu warreen maaliif keessaa miyyoo maadhiisii miyyoon dhiisnee hadiiga si obaasee aannan obaasii jira dhuga hadiiga si obaasee aannan obaasii jira miyyoo wanniin hin dhiisneef jechuudha waan na dhiisisuu miti silaa dhugaadhaa rabbi sodaadhu eeganaan jette rabbi sodaaf niin dhiisa amma wanniin hin dhiisisiifne akkamittiin dhiisa nama meeqa galaafattee baarii fi eenyugaa maqaan isaa jawaadee hunda isiidha nama fuutee jechuudha. Bakka siirii geessiste nama bakka kaalicha siirii nama godhubira nama geessitu isii waan taateef isiilleen akkasumatti tumamtee garteemi akka nama siirii san godhee san caalaa akka qaalicha san caalaa tumamtee akka qaalicha san nu geessitu wanni nuti barbaannu ammaan kana jechuudha. Wanni guddaan aan fadhu qaalicha abdalla siirii godhe san bira akkana geessituu barbaada maaliif akka itti godhee fi waa hundas niin barbaada garuu irra caalaa wanni amma barbaadu obboleettii tiyya jechuudha bakka jirtu akkasii obboleettii tiyya bira akkana geessituu barbaada. Obboleettii tiyyaa fi namticha siirii kan hidhe jechuudha isaan lameen qofaan barbaada maaliifin isaan lameen qofa barbaada miyyoon tun yookiin harka kiyya duuteetiin an harka mootummaatti taa'ee hidhaa nyaachuuf ta'a maaliif jennaan sababa siirraa kan ka'e yoo bakka obboleettiin tiyya jirtu fi bakka sheetichi siirii godhu san jiru nagarsiistee nageeni taati. Yoo ammoo nangarsiisne halkan edanaa kanaan lubbuu siirraa baasee olii gatisii yoo garteemi qaama isii kan hunda namarraa kukkutee jechuun mana kana keessatti isii feeddagee akka isiin hin duune akka isiin hin jiraanne isii godha akkasii amma lafa halkan meeqasti olkaa'i lallaafatin waan takka hin taane hin tarsii bar olkaa'i kaa'i lafaa kaa'i wanni qaree gobbadattuu maaliif hayyaa qabda oljii ni kajibda malee waan takka hin taane bitti takka tasi dhukkubdu hin jirtu. Tamaam kajiban himin hiikkiita akka tasi dhukkubdu hin jirtu. Silaa si dhukkubu jiraate harakaata goota. Tamaam ijata nagaarra akka ittiin ableensa keessaa guutuu akka qubaan gartee minsa keessaa guubaati amma bakka obboleettiin tiyya jirtu natti hintamoo nagayaan jiraachuu ta'e. Hin beektu siin beeksisa gaarraan tan si dhukkubaami eessaa si dhukkuba mustashfaan si geessa. Amman tan natti hima siiba hin beektumi ni beektaa nagarsiisu ta'e laal telefoonni si jala waan hin ka'eetaaf ni beekta beekama si itti sajjadde lafa barra gama sii qofa naa sajjaliin jee beekuu irraan dalagoonni dubbii lamaa sadi si wajji godhuun barbaadu akkasi tamaam nagayaan jiraachuu feenaan sheetichaa fi obboleettii tiyya bakka jiranii as baasi. Isaan lameen as baasta taanaan atilleen qaama nagayaatiin deemu. Ati sagalaa akka tiyyaa gabbireetti waan feeta san fiti. Sagalaa akka tiyyaatu waan feeta san fiti. Wallaahi jime. Seen agachallisaan akkamii godhachuu feeta. Sagalaa akka tiyyaatu waan feeta fideette. Harka fidee jirta harka kee jirtu ni dagatte. Waanuma feeta sana fidee. Akka harka kee jirtu ni dagatte hin jee barate. If dagatte harka namaa jiraachuu fee.
Yoo isaan as baastaa qaama nagayaatiin jiraatte numaa nan daddaadatta asa nan daddaadatta ol kafaataa ilmaatu siin baanaa badu numaa natti ol kafaataa siin jabaru Abang kee qabee duwwattaa yoo si tolchee waan biraa. numaa yoo natti ol kaate waan biraati mee gadiin taa'aa kaa yoo natti ol kaate waan biraati yaaboo maal jette nu giirati je yoo natti ol kaate waan biraati isa mee maaltu dhufa beekaa taa'u tokko silaa biraa na golfita mee wallahi numaa natti nu fedhe Ambar haga telefoona tina rafute min sela haga na bechali su jira bade sela telefoona ila rafute batte. Ada wa me kasatti. mee wallahi gashtii biyya waa mee kana fida fuudhi haa kunis tilifoo naa badu Mani asii kan nuumee mana goota sana goota nama harka tattaan natti hin dadhaajatin an tamaam natti hin dadhaajatin na harka ta'a lubbuu teetiin akka qabeessi keessaa utuullee hin dagale tamaam sumotana sumotana garteemi akkana sila gaaqee lubbuu teetiin as gubbaan si gaddarbu hin dadhabne maaliif kana hunda si dhiisu jira fittiin taphadhuumi haa ta'u fittiin taphatin afaan natti hin babbadiin ammoo ijati dura teessee Kira taatella darani sitti. akkasumas dhufti inshallah yoo rabbi jenna fidda gaafa gabbaate tamaam wanni si dhiisu jiruuf sodaa teessitti fakkaatin kabajaa sitti fakkaatin yoo waa si godhe obboleettiitu jaafe sheeticha hin ba'u jechuufi hanga kana sirra callisu jira malee balaan feete qaata sitti saniifuu laal dubbiis na jalan daddeeffatin an akkattiin mataa kana sirraa dabarsa dubbiin wajjin daddeeffate kabajaan godhu natu mi fa'i natu mi fa'i kabajaa fitti godhu gaafitti hin godhu natu Haga kun rasa wasan beekamin salaami. maanan tumin intal maal taate gattaa ikka ammoo kabajaan beektooti kabajaan beektu ayyaantu Atau kabajaan beektu. an kabajaa beekaati barkanii mana kanatti Geetiin usu jira si jedhee mana kana keessa taa'u jiru si cafaquu wallaalle Geetiin waan meeqa jallisu jira buleetti. hin jallisini natume haa fa'i ol ka'i natumirani dhalaadhaan beekis dhalaa akkati jaati ol ka'i intalla irraa gattaa ichi beemu wari intalti maal feetu hantal gattaa ime gottaa'i numaana daddarbitaasa ani akkana bidaadhaan nagaite an situmun wallaale hin jeeban garuu ammoo agartaani lubbuu teetan an jiraachuu yoo fedhe ammaan booda harka kanan lallaadhu tamaaf gaalagee baxaraana guddisaa baddu fuula kanatti wallaahi billaa akkanatti sirraa dabarsa bidaana kanatti akka faffeetisan talti numaa olkaatan akka na darbiti olkaatan na darbita antal Hayat sela jallisnaan akkamta ta'uu beeku. kainatu mire akkas taanaan si duraan ciisa kainatu mi ka shaytaan Kau kabajaa beekta telefoona biyya kan lafa. ibliisa duraa hin kannu tilifoona kee Iblis akka ta'e. ibliisa akka garan qabne akkanuma maallaqa jettee jaalala jettee deddeemtee jaarsa namaa addunyaa irraa galaafatu shaytaan takkaa ta'e tana sidaa bargarteemi ablee doomaa itti riganii kanatti gara lubbuu si tanarraa muranii ilaala miina si hundee muranii sareedhaa darbaniif shaytaan ibliisa akka feetii kana Hayyee. tuu Gattee. maalatu laaleek Gattee. as maaliif fitadhaa miti nurra Seelan deeta bira. hayin ana darbitaanumaatu kabajaafin harka sirra qaqqabu jiraa baran takkanatti kana fuula kana akkatti hin garteemi fuula kana keessa dhiitee waliin cabsa Na kabajaa. waan sidhiisu jiruuf garuu kabajaa ta'eetiin sayin sheetichaaf intala obboleettitti yata akka ta'etti gofloltitti akka ta'etti san sheetantitti akka ta'etti garteemi saniif jeeti qaadhaan silaa akkatti ablee doomaan lubbuu tana sirraa kutee si darbe Bilash garaa hanga halattaan facaasin. Si gattee. Kai na fajaasi kantan kai na fajaasi ko kai na fajaasi siin jeebar ol kai na fajaasi kai gadin taa'u kai ol kai na fajaasi ol kai siin jeebar ol kai dalaakati jaati meetis ol kai ibliisa akka garan qabne sila ilmoo namaa taate ilmoo shayitaanaati malee jaarsa namaa jala deddeemtee siirii ittiin gootu Dhiirummaadha sanuu. dhiirummaan siiti nama godhani Dhiirummaadha. Ilkee soddummaan garas gadi bulchaa seenaa. nagaddachaasi nagaddachaasi galakki simeeyiti ish funfujis intal gattaa irrammoo gattaa ikkatti fuula kana sirra dabarsa gattaa ikoo gattaa sila kirooloksi sanee daqabee akkana garteemi sin nagee akkanatti afaanii funyaanin siyaase atuu nagiyyoon teessa akkam wallaahi billaahi si ajjeeseetiin akkan warra keessanii nagarre si godha akkumaa si godhu wallaalee bar lubbuun jetun asirraan gasi darbinaan jettuu gisee dakka takka ani akkumaa si godhu wallaalee wallaahi laati
Asteesee akkasummaa rafaa tana goggoota hasa. Gateessee sanuu na jala teessee rafaa goggoota. Ammaan kana safaataan hojii waliin hin ijoo. Bakka shayinii jiru kan inni as nagarsiisa. Sheekha bijjinni sanuu si beeka. Maali shayinii? Kasiiri si godhu kaadimaa keessa. Jaarsa keeti moo maali inni maallaqa kan nitaaf maali si dara kenni. Kan dheeyxee siirii nama gootuuf. Waan fedheef. Waan fedheefi. Bara ammaa waan fedheef itti gooteemi. Eenyuma ji waan fedheef itti gooteemi. Ammoo eedannoo nagayaan jiraachuu fedhe. Yoo jiru feete malee qofaan kun si jeesee silaa si hucciisee wayyaadhaa. Jinni eessaami? Halkan entanaa yoo dhugaa himuu baatte kalaas eeganatti himuu dide amma harka mootummaatti si galchu. Dawwalee yaameetiin garteemi harka mootummaa si galchu. Mootummaa malee amma as goota wanni takka sabaa si gootu hin jirtu. Mootummaa miti haadha mootummaa sana. Haadha mootummaa sana fide olka himma manatti hin si galchu. Deebi'u. Olka hin tan Galu manatti. olka hin sin jeera ammas an lubbuu tana si qabeeti. Taataa wanta hin jiru. Lubbuu tana si dagaagaatiin ol si deebisa Galu beeku. waan fedhe fide. Olka Galu olka hin sin jeera. Olka Deebi'u galees. intal lafaa kee tolaan. Deebi'u. Amma kabajaan beeytooti bar. Quufa firra wallaaltee jirta. Luchee haadha kabajaadha. Lucheen haadha kabajaatu si tal waan gadhanii qabayni qarayni lafaa kee qabu shayitaanii lucheen haadha kabajaa waan tal baalage ish ilmoo guddisaa badda ol kee deebi'u. Ol kee. Hayi si jaaba ni deebisa ol kee. Ol kee manatti si deebisa harka kana duuba si lagaagee si deebisa beeku. Ol kee. Ol kee kaa. Ol kaata mooliin kaatu kajaabtu. Tolaan hin kaatu. Tolaan hin kaatu. Lubbuu ta'e tana qabeessa keessaa kutaa beeku. Ol kee. Ol kee meeqa shitee ol kee. Ol kee haala faana. Ol kee. Intal ol kee kaa. Sanuu lafa gadditti kan goggooytu makkatti jaati yoo laalellee waan irra gabbartu miti kun lachuu wal makita goggooytuudha. Lafa ol kee kaa. Siin kaasa ammas akka ta'etti ol kee jee. Ol kee. Eenyu ciqqitaata? Miyaa si deebi. Miyaa asi sinniisu ba. Osoo du'e asi sinniisu. Soon du'een deebi'u. Osoo du'e deebitu anis osoo du'e asi sinniisu. Miyaa si. Ol kee deebi'u kan ta'a deebi'u. Intal lafaa kee. Kabala tokko niiticha tokko ammas mana siin deebisa beeku. Dhalaakka xiyyaata. Dhalaakka gadi ol kee deebi'u. Ol kee kana faa. Ol kee. Ol kee deebi'u. Miyaa si deebi'u maaliif deebi'u? Hoottu gabbay hoottu deebi'u. Nan caccabsinii. Shayitaantitti mamaanii diddiiruu alatti. Akkasitti kabajamtoota hordoftoota kiyyaa miyyoon akkuma isin agartan sanii manatti isin deebi'u jetti. Dhugaan himsiisaa jeellee dadhabee dhugaan naaf himuu diddee jirti. Woomaaniin godhuu wallaalee an kalaas woomaan jee itti dubbadhuunumaa wallaalee garaan keenya hubbatee na balbale kalaas firraanuu ganna harka waa ta'uurra qaama mootummaa sanatti bidee qaama seeraan ni jira biyya tana keessa. Akkasitti kabajamtoota daawwattoota kiyyaa wanni inni godhuu sin jirtu kalaas maal akkaan godhuun beeku qaama mootummaa itti yaameetiin qaama seeraa kanneen kalaas qaamni seeraa haa dhugaa jirtu himsiisu. Ani ammaan tana jechuun waan jee woomaan isii gaafadhuunumaa wallaalee miyyoon afaan Oromoo tokko beektu faallaa sitti haasoitti arraba afaan shayitaana haasoitti afaan namaa haasoitti afaanuma siitu adda wallaalee jechuudha. Kalaas tanumaafuu ani waan hin godhuus hin qabu. Firraanuu gaama qaama mootummaatti kanneetiin hallii gaafala biraa yoon hin dabee inshaallah boru nama fiyyaameeti yoo rabbi jee dura nama san fidee namni sanis gaafatee yoo akka tasaa nama saniifis himuu diddee qaama mootummaa geessaa maaliifi ammaan tana waan himuu hin qabdu. Kalaas inshaallah boru nama biraa dabaladheetiin qoradhee gaayoo isiin kadiddu taate kara qaama seeraa oofaa. kabajamtoota daawwattoota kiyyaa galatoomaadhaa isinillee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nageenya tura.